Fayyaa harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa qaanqee shoo torbaniin furatee isiniif har'as keessummaa cimaa tokkoon isiniif qaba. Gama keessummaa kiyyaa totoon hin darbin dura sagantaa har'aa fudhatee kan isiniif dhiyaate jarnaaltichi keessan qaxaleen keessan Habsaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Sagantaa keenyaaf yaaduu qabaattan nuuf barreessaa. Har'as gaazexeessaa cimaa tokkoon isiniif qaba. Torban kana egaa chaalenjii guddaa keessan jira. Harkuma kootiin warra gaazexeessitoota kanatti bu'ee dhufanii asitti na dafqisiisaa jiru. Gaazexeessaan har'a isiniif fudhadhee dhufee gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa Abbaa Afroo gama waltajjiittiin isinii afeera. Hamma isin harka walitti rukuttaniitti gahu gadi. Bosonaa haati siin keessu waamti gali. Galle yoo. Lagaa keetii abbaan siin keessu argamne irra kunoo. Yeroo jalqabaaf dhufte waggaa 2 keessatti. Aareen hojjetamee kottu beektaa. Dabaree amma dabareetu wal wanqatee eeggataa dhuma ture abdiidhaan. Lakki anatu eeggachaa ture malee siin. Waggaa 2 eeggadhe. Eeggataa. Waggaa 2 si eeggadhe. Aannan goromsaa dhugaan jedhamu. Eegganne waggaa 2tti carraan. Ati OBS gaafa na waamtee tokkichumaan hin dhufe bara sana yaadatta. Barsan akkamitti beektaa? Miidiyaanis muraasa namni kunis namnillee muraasa miti. Jabala sana keessa immoo kadhattanii dadhabdan. Kadhanneetii kootamee nuu dubbadhaa mee akkas godhaa waan akkana irratti isin gaafanna maalidha isin jedhu maal gochuudhaaf jedhu qorannaadhuma baay'isu. Qorannaa. Waa afaan keessaa na baasee manadhaan agashuu fi. Dhugaa isaaniiti. Maa sodaatanii isin jennu garuu al takka takka haasaadhumayyuu haasaa baay'ee namni haasa'uun fedhu akka ammaa kana. Yeroo sana chaalenjii guddaatu jira nama dhaxxanii dubbisanii. Nama keessummaa argachuuf hedduu sitti ulfaata. Hedduu sitti ulfaata. Sodaadhumarraan kan ka'edha. Itti marmaartee namootuma muraasa farda deddeebita beekaa sana laalanii illee naa dhufuu itti warri kaanii irra deddeebita namni baay'ee. Ani garuu sin rakkifne namni gabarata. Rakkifneeti. Hin rakkifne dhufte. Yeroo sana immoo afroon kee hin bareeda ture amma gara mammaramutti beehi. Maan yeroo sana ergaa maalii qaba ture afroon kee kan kee duwwaa miti jabanuma sana keessatu ijoolleen amma artiidhaan gadi ba'an akka Shimallis Abbaabuu fa'aa Mogoroo fa'aa Abarraa Beegii fa'aa istaayiliin keessa isaanuma wajjin tokko ture abbaa afroo ture. Mataa dheeressuu durumaanuun hin jaaladha. Maatii fakkeenyaaf abbaan koo goofareedha kan inni filataa ture. Maatumarraayi obboleessi koo hangafaa kunis mataa hin dheereffataa. Maatumarraayi sanarras immoo darbee waan isaa hin beeku kana jedhellee himuu hin danda'u garuu natti tola mataan dheeraa. Amma namni gadi gabaabseetu waa hunda ofirraa kaasu kana xiqqoo waan jechuun ayyaana waan dhabu wayii natti fakkaata jechuun namni gaafa mataa isaa kana gabaaffatee yookiin haaddatee gaafa immoo mataan akkatti dheeratu keessuma kootii natti tola. Ergaa biraan qabu. Natti hin fakkaatu. Maybe warri aartiidhaan wal qabatu isaanii afroo sun godhatu hin dhaatu fa'aa waan akkas godhu suni tarii bara Bommaalee fa'aa sana biras warra tuttee sana laalanii taa'u. Guduruu sana laalanii. Kan biraas haa ta'u. Baatiiwwan darbe kana egaa ofuma kootiin qormaata guddaa keessa of galchaa jira. Gaazexeessitoota muuxannoo gurguddoo qaban fidee afiiraa na dafqisiisaa dhuma jiru. Akka na gargaartan abdii guddaan qaba. Sagantaa keenya guyyaa har'aa ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Akkasumas Brightes Motor sagantaa keenya ispoonsara gootaniif guddaa isin galateeffanna. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa. Wabii yeroo balaa uumamaaf nam-tolchee dhaabbatattiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-956-111 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0117 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa. Bosona baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdee yaabte. Akkamitti ilaalta istiidiyoo keenya? Baay'ee bal'aadha. Haga kana bal'ata natti hin fakkaanne.
keessumaa immoo Finfinnee keessatti kaareedhaan jedhu gatii isaallee hin beeku malee kaareen kun xiqqoo ol ka'uu namni gatii. Eessuma affordii goote. Kanaaf xiqqeessitaniif waan fudhatan natti fakkaata gaafa dhufee argu garuu as keessatti immoo galma guddaadha kun sinimaa nutti ilaalamuu danda'a. Waayyuu sin kajeelchifne gaafa utaaluu waa guddaadhaaf ta'a galmi kun. Yeroo baay'ee haasaa kee gaafa dhaggeeffadhu interviyuu namoota gootu dubbattu tasgabba'aa wayiiti suuta dubbattaa. Akka ijoollee magaalaa kana fatfat nu gochisiistu. Guddinni kee akka baadiyyaadha moo magaalaa? Baadiyyaa ilma jaarsaati kanaaf. Ilma jaarsaati ani baadiyyaa fagoo keessatti dhaladhee guddadhe. Baadiyyaa lafa ibsaa arguudhaaf sa'aatii dheeraa miillaan deemtu mana barnootaa dhaquudhaaf karaa dheeraa deemtu. Waa hunda jechuudha bu'uuraalee misoomaa amma dhala namaatiif barbaachisu kana argachuudhaaf sa'aatii dheeraa bakka deemtu godina Shawaa Lixaa kana keessatti dhaladhe. Kanaaf ilma qotee bulaate jechuudha warra baadiyyaa abbaan koo haati koo lafa isaanii qotatanii jiraataa jiru ammas lubbuudhaan jiru. Akkamittiin mee ijoolleen baadiyyaa gammoojjii sana keessaa dhufan yuunivarsiitii galanii baratanii joornaalistii ta'uun kun mee chaalenjii maalii keessa dabartee as geesse? Anaanuu na dhiba yeroo tokko maal beektaa carraa waa'ee miidiyaa itti dhiyeenyaan warra beekan akkasuma immoo innaan kana siin jedhu dhugaadha jechuun biyyi keenya haguma biyyoota xiqqoo reefu guddina irra jiran haga taatetti wanti hundi waan guuttate miti ijoolleen magaalaas waa hunda qabu jechuun miti garuu carraawwan tokko murtaa'aa kana magaalaatu argata. Egaa dhufee immoo nurras akkuma carraa dhufee nu qaqqabee al takka carraadha jechuun hin danda'ama. Carraadhaaf malee jechuun dandeettii keenyaanii yookaan immoo kun filannoo keenyaanii nutu raawwate anatu cimina kootiin kana raawwadhe waan jedhamu natti hin fakkaatu. Barumsi barattes ogummaa joornaalistummaati. Gaazexeessummaan baradhe joornaalizimii fi kominikeeshiniin baradhe ani yuunivarsiitii Bahar Daaritti baradhe yuunivarsiitii Bahar Daar yeroon dhaqu awwan gaazexeessummaa dhaaf miti yeroo sana kana chiratte barattoota kutaa 12 qabxiin darbiinsaa dhufee fi foormii guuttaa foormii kana fakaltii damee barnootaa barachuu barbaaddu yuunivarsiitii keen guuttaa akka tasaa achi jala sooshaal isteedii faakultiin guute kana jala joornaalizimiin jira tuurizimii jira waan baay'eetu jira achi jala kallattiidhaan kanan baradhatte dipaartimentii miti fakaltii sana waan gootu fakaltii sana jala immoo dipaartimentiiwwan hedduutu jira achi keessaa garuu kan nuuf kennan isaan joornaalizimii fi kominikeeshinii jedhanii an gaazexeessummaa barachuudhaaf takka malee ati filattee miti takkuma yaadees hin beekuyyuu. Uuma kana yaadeetu hin beeku. Erga immoo barachuu jalqabde immoo miira maalii sitti dhaga'ama? Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa nan jaaladha. Miidiyaa nan jaaladha. Reediyoo baay'een hordofa. Reediyoon baay'inaan illee reediyoon afaan keenyaan darbu hin jiru. Miidiyaa yeroo sana Eritiriyaa irraa darbanatti fakkaata. Sagalee bilisummaa achirraa kan darbu. Akkasuma immoo VOA isaan kana baay'inaan nan hordofa. Baadiyyaan wayyuu jiraadhe mana barnootaa jiru nan jaaladha. Erga dhufee wanti kun na qaqqabeesi waan kana baruudhaaf waan kana immoo ogummaa koo ta'eetoo waan natti hafuu fi baay'ee xiyyeeffannoo kennee baay'een gammade. Baay'een gammade. San booda haga kanan jechuudha. Mee guyyaa jalqaba TV irratti yookaan immoo reediyoo irratti sagalee kee dhageessee yaadatta? Na yaadadha yeroo sana raadiyoon Oromiyaa kun hin jiru. Raadiyoon Oromiyaa reediyoo Itoophiyaa irratti darba. Reediyoo Itoophiyaa yuunivarsiitii keessaa baanee. Kan Oromiyaa hin jalqabne mus. Hin jalqabne erga nuti dhufnee. Bara Haile Sillaaseeti jechuudha. Achuma sanumaan qabadhu. Reediyoon Oromiyaa gara ji'a onkoloolessaa keessaa eegale nuti gara ji'a hagayyaa keessaa. Qaxaramne gara ji'a onkoloolessaa keessa baatii 2-3 booda eegale san dura reediyoo Itoophiyaa irratti afaan Oromootiin darbaa ture sagantaan afaan Oromoo reediyoo Itoophiyaa irratti kun reediyoo afaan Oromooti isa irratti darbaa ture akka tasaa keessummeessuun jedhamu kun amma beekta sagantaan tokko production isaa qindeeffamee hojjetame sana booda immoo namni keessummeessu jira dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kuni qophii keenya kana kanaati kanatti taane kan sinii dhiyaatu abaloo qophiilee akkanaa qabatee dhiyaateera
ani kan sin keessummeessu abaluu immoo qophii kana qabatee isiniif dhiyaataa isa wajjin turtii gaarii waan jedhamu kana waan kontiiniitii jedhamu kana. Achirra jalqabde? Isan jalqabeetanii baadiyyaa fagoo keessaa natti bilbilani. Maqaa kee dhageenye suma immoo maqaa waan wal fakkaatu eeginaan jedhan. Anaanuu na ajaa'ibe yeroo jalqabaati. Ati nageenya nama biraa dhageessite. Maqaadhuma kee maatiin sii baasanii bosonaan? Bosonaani kitaaba dhiyeenya kana faacha jedhee barreesse keessatti illee fuula jalqabaarraa bosonaa dheeressaa jedhee akkuma tureettan kaa'e kana maaliif hin kaa'e irra deddeebi'ee illee dubbadheera dhiyeenya kana dura dubbadheen beeku bara kana keessa waa'ee maqaa koo kana yeroo 2-3 dubbachuuf hin jira. Walaloo fakkaataaf barbosona. Abbaan koo harka darbanii turanii yeroo abbaan koo harka darbu sana haati koo anaan ulfa guutuu turte qabiyyee qe'ee keenyaa qabnu sana irraa ka'anii harka darbanii achi godaananii dheessanii jechuudha. Hin turre'anii bosona keessatti godoo bosonuu keessatti dhaladheen. Godoo bosonuu keessatti dhaladhee qabiyyee keenya qe'ee keenya gadhiifnee maatii waan baqateef. Maatiin baqatee akkuma rifiijii jechuudha karaa. Hin baqatta jechuun abbaan koo harka darbeera. Sanbooda dhaladhee erga baay'ee turee gumaa baasanii gara qabiyyee qe'ee keenya duraa sanatti deebinee maqaan koo kan naa ba'e aan maqaa maal jedha maqaa masoomoo maal jedhu qe'ee keessa ijoolleedhaaf baasan. Ijoolleen amma bulaa koo maqaa hedduu qabu qe'ee keessa kan waamaman. Amma maqaa bosonaatiin ala maqaa takka hin qabu. Inni kaan hin jijjiirattee maqaan kee buzunaadha buzunaarraa bosonaa jettee kutaa 8tti jijjiirtee kutaa 10tti jijjiirtee maal jedha akka waan yookiin naan dhaladhe dhufee marqaa nyaatee kanaaf hin qaban. Anillee wanti si gaafadheef maqichatu walaloo fakkaata bosona dheeressaa waan jedhuufi. Jechuun yeroo sanaan bosona keessatti godoo bosonuu keessatti dhaladhe godoon bosonuu kun immoo tarii warra baadiyyaa beeka gaa ati baadiyyaa dhaafteeni. Ani ol daangaa dhuma. Warri baadiyyaa kun hin beeku bosonuu kana bosonuun kiyyeessu bosonuu kana yookiin rasaasaan yookaan wayiin qabdee ajjeefta yookaan immoo waa akka godoo wayii ijaarteeti kiyyoo wayiiti kiyyoo sana keessatti waan ta'e waan foolii qabu waan akka ashaboo wayiichi keessatti dhangalaasteet bosonuun fagoorraa waan akka foolii fi yookiin ashaboo kana dhagayeeti godoo sana keessa gaafa seenu waan ofiisaa akka otomaatikii looggodhu wayii itti hojjetta godoo sanatti. Balbala wayii qaqqaba. Kana qaba. Itti cufama. Hin cufama ofuma isaa. Akka gaafan dhaqeetoo waan batanii wayii waan tuqu wayii qaba. Dhaqee ashaboo achi jala keessaa dhaqee bosonuun sun seenee godoo sana keessa dhaqee waan sana gaafa wanta godhe duubaan balballi itti cufame. Sana booda bahuu hin danda'u. Achitti kiyyeessa jechuudha. Godoo bosonuu jechuudha. Amma gaa hojiin kee inni kun yeroo ijoollummaati. Hojiin ati mindaatti argatte hojii isa kam jalqaba? Mindaa ani yuunivarsiitii Bahar Daariin ture. Joornaalizimii gaazexeessummaa kanaan barannee akka baaneen kallattumaan kan hin seene yeroo sana biiroo beeksisaaf quunnamtii Oromiyaa jedhama. Yookiin biiroo dhimmoota kominikeeshinii ammaa kana jechuudha. Achi jala kan jiru dameen sabquunnamtii jira. Achuma seenne jechuudha. Dhaabbata sabquunnamtii Oromiyaa kan jedhamu kana mootummaan hundeessuudhaaf yeroo sana jira. Namoota miidiyaa yookiin gosa ogummaa barnoota miidiyaadhaan wal qabatan baratan yuunivarsiitiiwwan garaagaraa walitti qabaa jira. Carraa sana keessanis walitti qabaa. Achitti jalqabde. Miidiyaadhaa fi hawaasummaan kunoo akkamii wal cinaa qabdee gaafa laaltu yeroo baay'ee akkaataan itti gargaarsumsi miidiyaa keenyaa kun al tokko daangaafaa waan darbe natti fakkaata. Amma sooshaal miidiyaan amma yeroo baay'eetti ilaalaa jirtu akkuma amma sila jette namni hundumaa hin dubbatettu kana dubbachuu keessa waan waa barsiisnurra waan waa balleessinutu baay'achaa jira. Akkamitti ilaalta ija ogeessaa tokkotti? Maal jedhama beektaa al takka takkaafteen asirratti namni maal jedhama nama bilchaataa jennaa ilaataa bilchaataa yoo jedhani gara waa affeeluu waa adduu kanatti akka hin geessine malee namni waa tasgabbaa yookaan bilchaata nama waa dhaggeeffatudha nama haasa'u caala. Yeroo hunda carraa namaa hin kennitu yoo ta'e hin haasofta yoo ta'e ofuma dhaggeeffatta jechuudhaati maanni daawitii keessatti of laaltaa suma kanatu deebi'ee akka hiikoo irra deddeebi'ee akka oowwaattuu wayii ta'a malee wantati dabalattu hin jiru. Gaafa haasaa namatti buusu jechuudha. Gaafa waa dhaggeeffatan immoo yaada gama 3 gama 4 gama 5 dhufu kana waa ta'e madaalta. Xiqqoo amma maaltu jira miidiyaan hawaasaa kun dhiibbaa guddaa qaba hawaasummaa keenya irratti. Maaliif aadaawwan yookaan barteewwan
uummata keenya abbaa fi haadha keenya irraa dhalleessee dhufne kana isa kana xiqqoo baay'ee waan diiguudha. Inni kun immoo maaliif ansiin jedhaa namni haasa'uu malee gaafa haasa'uus immoo haasaan isaa fudhatama akka argatuuf waan hawaasummaa keessaa bahe tokko fiixatti bahe tokko isatti fayyadama. Inni kun dhiibbaa guddaadha kan inni qabatee. Lammaffaa immoo ati hordofaa baay'ee qabaachuudhaaf yookaan immoo jiraachuun kee beekamu miidiyaa hawaasummaa irratti beekamuuf maal gootaa yookiin gara arrabaatti seentaa nama arrabsuutti seentaa. Inni kun dhiibbaa guddaa qaba. Miidiyaan hawaasaa bu'aa qaba. Miidiyaan hawaasaa baay'ee bu'aa qaba. Akkasuma immoo garuu miidhaa guddaa qaba. Keessumaa immoo biyya akka keenya irratti. Biyya akka keenya baay'inaan teknoolojii wajjin hidhata guddaa hin qabne akkasuma immoo diinagdeedhaanis haa ta'u sirnumti ijaarumsa bulchiinsaa mataasaa biyya hin cimne keessatti biyya akka keenya keessatti dhiibbaa guddaadha. Miidiyaan hawaasaa kan inni qabu. Kana keessa amma odeeffannoowwan sobaa tatamsa'uu sana namni dhugaa dhadhee qabatee ba'a. Akkasiin jedhee waa'ee aadaa irratti waan dubbattu mataasaa itti gaafatummaan mataasaa inni kun dhiibbaa guddaa qaba. Safuu fa'aa cabsu. Safuu baay'ee cabsa. Jechoota hin taane wal argabsu. Amma akka kamittan sii hima fakkeenyaaf tiiktookii yeroo baay'ee mandara maraattuu fadhanii maqaatti baasu miti mandara maraattuu fadhanii hundi naasa'a haasaa wal saama. Akka aadaatti immoo namni haasaa waliin saamu gaafa iyyuu dubbatu gaafa otoo ati haasa'aa jirtu ani irraan galuu gaafa barbaade dubbii kee dammaan qabe jedhee tan kabajaanan suuta jedhee waan ati haasa'aa jirtu kana si'insi dhaabee ofii koo waan ta'etti dabala malee asiif asii bitaa mirgaa kan amma baay'ee iyyamaa jiru kana miti siin jechuu kooti. Inni kun maal inni haasaa wal dhowuu mataan isaa achumattuu safuun cabeera. Akkaataan hawaasni keenyatti haasa'u sun jijjiirameera. Sanarras immoo darbee maal inni dhageettiidhaa fi hordoftoota hedduu horachuudhaa fi waan duraan aadaa hawaasa keessatti safuu ta'e kana baastee yookaan dubbachuudha yookiin agarsiisuudhaan maal jedhama chaalenjii jedhanii wanti amma fayyadamaa jiramu kuni hedduun isaa gaarii miti. Tokko bar gaafa argitu namni kun haadha abbaa qabaayii jettee yeroo gaafattu faatu jira haadha abbaa qaba. Kana maaliifan siin jedha beektaa? Namni haadha abbaa qabu namni fira qabu yookaan gosa tokko qabu jechoota akkanaa dubbatee yookiin ani kana jedhee dubbatee akkamitti hawaasa jechuun lammiidhuma isaa keessatti fudhatamummaa inni argatu haadha abbaa isaatiif hawaasa wajjin jiraataa jiru maatiin isaa akkamitti akka ilaalamu inni kun baay'ee ulfaataadha miidiyaa hawaasaa keessatti baay'ee. Meegaa miidiyaa kana keessatti yeroo waggaa hedduudhaaf turte keessumatti jabana isin gara miidiyaatti dhuftan kana keessa immoo fincila adda addaa gaggeeffamaa ture. Mee yeroo miidiyaa mootummaa keessa hojjechaa turtan sanaan kaasee fincilli uummataa gaggeeffamaa ture sana immoo chaalenjii akkamiitu isin mudachaa ture mee dubbatti deebitee ture barreessite. Yeroo nuti gara miidiyaatti dhufnee fi egaa amma turame kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf jechuun kun carraadha. Hireen kee immoo waa tokko jechuun haabteen aniifati bara waraana addunyaa tokkoffaa keessatti dhalannee bara waraana addunyaa lammaffaa keessa ni dhalate yookaan immoo bara revolutionii duubatti deebitee bara keessuma mirga hojjettootaa jedhameetoo hiriirri nagaa ba'amaa ture yookaan immoo biyya bara kunoo isin amma biyya faranjii jirtu gurraachi haa filatu yookaan dubartiin haa filattu. Egaa inni kun carraadha isin jechuu kooti carraan ati bara sana keessa itti dhalattuu fi itti hojjettu. Nutis akka tasaa mana barnootaatii baanee gara hojii miidiyaa kanatti yeroo dhufnu siyaasni Oromoo waggoota dheeraadhaa fi qabsoon ta'amaa ture sun yeroo itti baay'ee finiineetoo gara fiixaatti dhufaa turedha. Inni kun maaliif wal qabataa? Qabsoowwan duraan turanii namoota muraasaa yookaan immoo barattoota isa kanarratti kan daangeffame ture. Gara dhiyeenya nuti hojii jalqabnee miidiyaa kana wajjin turre keessatti garuu qabsoon kun waa hunda qonnaan bulaa dabalatee hojjetaa mootummaa dabalatee inni kun raafama hedduu tokko mootummaan miidiyaa kanatti fayyadamee mootummaa yeroo sana ture miidiyaa kanatti fayyadamee qabsoon uummataa kun akka tasgabbaa'u akka dhaabatu barbaada miidiyaatti fayyadame. Gama biraatiin immoo uummanni immoo maal barbaada? Miidiyaan kun xiqqaatus guddatus afaan Oromootiin dubbata waan ta'eef rakkoo isaa kana yookiin qabsoo isaa kana akka himuuf barbaada. Kana gidduutti maal jenna jechuun saandiwiichii isiin jedhu akka kanatti turre haga fedhe yoo hojjette mootummaa biratti ija gaariidhaan hin ilaalamtu uma shakkamta. Waan xiqqootu ilaalama gaafa sanas. Waan xiqqoo jechuun ati dogoggorteetuma
galma tokko keessa walgahii taa'amu keessatti abbaa aangoo tokko suuras tokko galchiteessa tokko wannoo goote akka waan ati beekaatti yaadde akka gootetti yaadama. Oduu tokko hojjechuudhaa fi oduun tokkichuma ta'ee aangilii 10 hojjechuu dandeessa. Karaa garaagaraatiin karaa itti fakkaate sana yoo hojjetamu baate akkati waan ati beekaa balleessite fakkaata. Inni kuni uummata keenya keessatti keessumaa yeroo qabsoon itti finiinaa ture san keessatti miidiyaadhaaf yeroo baay'ee rakkiftuu ture. Namni siin hubatu. Akkaataa itti dubbattu siin qabdu akkaataa itti walumaa gala jechuun danqaa yeroo itti karaadhuma lammaniin gidduu turte. Haaluma hamaa sana keessa immoo chaalenjii guddaa tokkotu isin mudatee ture. Yeroodhuma du'a obbo Mallas sana wal qabate meeshaa dudduubatti deebite utuu gama kanaan mormaa jirtu immoo wanti sun isin mudate sana immoo dhaqanii boo'uunis dirqama ture. Waan sun egaa xiqqoo gaddaa yookaan nama lubbuun hin jirree fi maalirratti illee akka aadaatti baay'ee iyyuu irratti hin dubbatamu garuu seenaa isaati kan nuti dubbannu. Seenaa isaatiin yeroon sunis akkansiin jedhee yeroo miidiyaaleedha baay'ee qormaata ture. Miidiyaalee qofaa miti hogganoota mootummaatiif yerootti qormaata hamaa turedha. Boo'ichi ittiin geggeessanii obbo Mallas yeroo sana ture. Maaliif hoggansaaf iyyuu qormaata guddaadha siin jedhe jechuun waan an taajjabee hubadhe keessaa siin jechuu kooti. Hanga ati nama baastee boossifteen sadarkaatti madaalamtu waan ta'eef namni sirriitti eenyutu boo'ee eenyutu immoo namoota baasee boossisee eenyutu sirnaan waan kanarratti of kennee hojjetee inni kuni akka dorgommii wayiyyuu ture siin jechuu kooti. Na yaadadha biiroo tu waraabeetoo aanaa fi godinaalee irra warra jiran biiroo maqaan dhabuutii waan waraabaniiti erganii yeroo sana OBN har'aa kana yookaan immoo dhaabbata raadiyoo fi TV Oromiyaa har'aa kanaaf waraabameen ergama. Maaliif bakka hundaa hin qabu waan ta'eef yeroo sana dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa damee ergamee maaltu ergamaa sirna boochisuu yookaan immoo gaddatti dhagaamee uummanni akka ibsatu. Amma uummanni gadi yaa'eera. Uummanni kun hedduudha gadi yaa'ee jira. Sanboodee nama wayiitu fuuldura maal jedheeti dhaabatee jira. Boo'uudhaa fi kaameraan qophaa'eera. Yeroo baay'ee kaameraan barbaadama ture yeroo sana boo'uudhaa fi amma hin jalqabaa yeroo isin jedhe jalqabduu jedheeti. Tokko, lama, sadi jalqabaadha. Kan inni akkas jedhe kunis akkasitti waraabamee jira wajjin. Gaafa inni akkas jedhe hunduu nyaa'u. Mataa qabatee jira. Hanga ammana ajaa'iba wanni sun ga'a. Jechuun duuti namaas gara siyaasaa ta'ee dhugaadha jechuun geggeessaa biyya keetii gaarii haa ta'u hamaasaa hojjetu geggeessaan akka geggeessaatti kabajaa argatus sun rakkoon qabu. Namnis gaddisatti dhagaame ibsachuun gaara. Garuu keessa ba'ee waan namummaarraa biyya kamittuu jechuudha. Namni fedhii isaatiin boo'icha kan raawwatu gadda kan raawwatu malee ati fuuldura dhabattee hin boo'uu qabduttee nama kana walitti qabdee ganda keessa walitti qabdee amma kanaan booda boo'uu jalqabdu jedhee tokko lama sadii jedhee lakkaa sanaa booda boo'icha jalqabda. Boo'icha akkamii boosame? Boonyee gaafas. Boonyeerra. Kaameeraa waraabame immoo ilaalame immoo kan fuula gosa dhufe ati sirriitti boonyee jiran immoo gaafa nama qoratan sana. Isan siin jechaa jira. Ittiin qoratamtaan siin jechaa jira. Ittiin sadarkaa amma guyyaa obbo Mallas geggeessaa isaanii guyyaa awwaalcha isaanii laayiviitu hojjetame OBN laayivii. Laayivii sana anaa fi Tolasaa Miidhagsaatu hojjete jechuun istuudiyoodha siin jechuudha. Na yaadadha halkan gara sa'aatii 10tti eegallee hanga awwaalchi suni sa'aatii sirriin beeku yeroo hanga awwaalchi sun xumuramutti laayivii nutu hojjetee daayirektii kan nu gochaa turan amma biyya bakkee jiru obbo Qajeelaati. Jechuun wanni sun baay'ee akka kamiin siin jedhaa. Waan hamaa wayii ture tibbisuun. Inni dheeratee moo beektaa gara meeqa 7 moo gara 1 waan dheeratee fi nama hundaaf qormaata guddaadha.
Ajaa'iba qabdati immoo. Dandeesseetu xiqqoo barre nyaarrii fi fuulli siisuun turraan barku waa guddaadha. Kanumatu dadhabama. Xiqquma nama bo'oo fakkaachuuf yookaan immoo ofuma irratti guungumuun mataa isaa barcarraa kanan argattu. Akkamitti sii dhufare? Salaan kan muudama argatu faatu ture. Sii himee barra. Sirriitti qormaata guddaa ture akka qabxiin sii qabamuutti kan ilaalamaa ture. Gocha gaggeessaa keetiif Obbo Mallas lubbuu keessa namaa jiru. Namni nuun beeku yeroo sana isin nutti qoostuu biyya beekkee teessanii viidiyoo irras waan maali yuutuubii irras waan cittee darbitu kana caafii ishee qofa argitu keessa buutanii. Nama hiriyaa kooyitu jira bakka itti dhaladhe kana guyyaa isaan itti boqotan kana quban qabu farsoo dhugaa jiru. Farsoo dhugaa jiru hiriyoota isaa wajjin farsoo dhugaa jira. Ture hanga halkan sa'aatii 5 moo sa'aatii 6tti farsoo dhugaa turre. Farsoo dhugnee sirbaa bulle. Farsoo dhuganii sirbaa bulanii. Nageenya isaan qubaan qaban maa ganama himame yoo. San booda maal jedhanii boodarra torbee tokko booda maal jedhanii qoratu waajjira wayii keessa hojjeta. Gammachuu ibsachuudhaaf farsoo wal affeertanii dhugdanii sirbaa bultanii. Waan waliin qabanne bara. Dhaqanii gottotanii harkisanii gara kanatti siyaasaan jechuudha. Rakkisaadha isin jechuudha. Nama baay'ee gaaga'e. OBN ammaa kana keessa akkamittiin baate gareedhuma yeroo sana ari'aman wajjin turte moo kan kee qofaatti ture? Gareedhuma kana wajjin hin ture garaa cabni isaa achumarraa si'a dhufeeti. Alma tokko nuti kan ari'amne nama 17 guyyaadhuma tokko kana ari'amnes sungaa obbo Mallas lubbuun darbanii obbo Hayilamaariyaam gara aangootti dhufanii egaa aangoon kun obbo Hayilamaariyaam baay'ee waan hila galeef natti hin fakkaatu egaa baay'ee illee hin beekuu baadhe sochiin yookaan fincilleen duraan siin jedhe kun sadarkaa barattootaa fi sadarkaa xixiqqaarra ture kun fi sadarkaa fagoo kunoo wiirtuu biyyaarraa jechuun wiirtuu biyyaannaa siin jedhu Finfinnee kanarraa fagoo baadiyyaatti qabsoon taasifamaa ture kun gara magaalaatti galuu jalqabe. Kan si ajaa'ibu keessaa waggoota dheeraa fudhate qabsoon Oromoo fagoorraa gara giddu galaa fi gara magaalaatti galchuuf. Qabsoodhuma hedduus gaafa laaltu qabsoo gara magaalaatti galchuun baay'ee ulfaatti. Al takka wiirtuu magaalaa gaafa geesse garuu waan hedduu fooyyessuu duubatti akka hin deebine hojjechuu dandeessa. Kanaaf qabsoon akka malee finiinee ture maaltu finiinsee ana achitti hin baradhes waan ta'eef nan beekama barnoota giincii sadarkaa lammaffaa Bosona Cillimoo kan jedhamutu jira. Bosona Cillimoo magaalaa Gincitti baratte? Gincitti baradhe. Bosona Cillimoo kana mootummaan muka isaa keessaa kan gurguddaa darbee uma godha kun. Egaa amma akka wannootti illee kaasnu malee hin mura muka isaa gurguddaa kana keessaa muree dhaabbata bosonaa bineensa bosona Oromiyaa na fakkaata kan bulchuu gurgura keessaa kan baay'ee gurguddaa kana. Kan dulloome. Kan dudulloome keessaa akka wayiratti hin qabu. Kan xixiqqaa kunis immoo gartokkee nama kunoo muka baargamoo fi gaattiraafaa kana qaqqaba waan ta'eef hin mura isas xixiqqaa soo ta'e mureetuma uuma bakka bu'a mukti sun. Waan sana balleessuudhaan miti. Amma maalitti ka'ee dubbiin siyaasaa wal qabatti waan ta'eef muka keenya kana cirtanii qabeenyi isaa yookaan immoo galiin isaa waan uummata kana fayyadu sin jiru muka kana cirtanii balleessuudhaa fi sirni mootummaa kanaa kana raawwataa jira kan jedhu barataanii mana barnootaatti fincila kaase Gincitti. Fincilli inni dhumaa keessu. Fincilli ka jalqabaa jechuukooti. Ka jalqabaa samma dhuma ka maaster pilaanii. Jalqabaa gaafa Gincitti akkasitti ka'u gara torbee 2 torbee 3 manni barnootaa otoo manni barnootaa kan kaanitti makamiin Ginci irratti akkas ture. Sun maaster pilaanii wajjinis waliin qabatu waa'ee Bosona Cillimoo ture. Gara torbee 2 torbee 3 erga fincilli kun barattoonni mana barnootaa didanii gidduutti maaltu dhufaa egaa kan maal godhu waaqa tafaan akka jedhamu kana maaster pilaanii kun dhufa. Sanumarraan guyyaa tokko lama bullee gara maaster pilaaniitti ce'ame. Kan Bosona Cillimoo sun sirumaa dhiifame. Maaster pilaaniin kun maa inni bulchiinsa magaalaa Finfinnee kana gara daangaa Oromiyaa keessatti babal'isuudhaaf kan jedhamu kun hin ka'e.
sanarratti oduun tokko hojjetame oduu sana guyyaa sana aankariin birraatu dubbise birraas wajjumaan ari'amne Taakkala kantiibaan duraanii kan isaan dubbatan haasaan isaanii akka abbiitti kan seene suni babal'achuu hin qabdu qonnaan bulaa akka barbaadde dhiibuu hin qabdu yooyyuu babal'atte immoo qonnaan bulaa kana hammachuu qabdi kan jedhu sun ka'ee egaa san dura waa'ee maaster pilaanii baay'ee ho'eera jechuu kooti. Maaster pilaaniin inni kuni barattoonni giinci sun gara sanatti haa darban malee kan namni baay'een itti dhume garuu kan Ambootti gara nama 11 haa ta'u 13 guyyaa takkatti kan dhuman suni akka malee rifaatu guddaa uume Oromiyaa keessatti. Kun egaa isa jalqaba isaati jechuudha. Akka malee gaafa wanni kun ho'u guyyaa 20 haa ta'u akkas walgahii galma abbaa gadaatti nu waaman hojjettoota OBN hunda keenya. Hunda keenya nu waamanii yeroo sana obbo Lammaan Afayaa'ii turanii isaan baay'ikanii leenjii nuu kennaa turanii. Leenjii kanarratti tuutaan qoqqoodamtee hin mari'attaa wanni misoomaa hin hafu wanni siyaasaa hin hafu hojjettoota OBN qofa OBN irraa jechuudha yeroo sana dhaabbata raadiyoo fi TV Oromiyaa jedhama. Mariitu ture. Marii sanarratti egaa wanti garaagaraa ka'eera. Ijoolleen tokko farreen nageenyaa inni akkamitti hojjennaa uummanni gaafa fincila kaasu uummata akkamitti farreen nageenyaa jennee hojjennaa kan jedhu yaadni ka'eera. Wanti garaagaraa ka'eera. Egaa inni kun gara kamitti naannessuu barbaadanii tarii shakkii kooti hin beeku tarii. Isintuyyuu bakka fincila naannawaa sana yookiin naannawaa Amboo jiru sana suntu bakka harka keessaa qaba gara sanatti waa yaada. Garuu nuti qubaan qabnu maaliif yeroo sana daamaa teenyee Ambootti waan kana qindeessuu miti qabnu. Kanaaf egaa wanni sun ta'ee walgahiin sun xumuramee torbee tokko booda ani hoogganaa damee Finfinneen ture yeroo sana istuudiyoo Finfinnee warri kan namoonni 16 Adaamaa turanii namoota kana hunda isaanii humna waraanaatiin mooraa akkan seenne dhorkamanii an garuu mooraa seeneen ture ganama hojiiwwan wanta ta'e jiraasa sana kaameraa fi hojjettoota jijjiirraa ramadee anumaata warri humna waraanaa naannoo sana eegan dhufanii akkasii maali Adaamaa rakkoo jiraa inaan jedhan maal rakkoo akkamii jennaan akkasitti bosonaa dal'aadhaan ala godhaatii gabaasa nu gabaasa jedhanii achirraa dhufee ergan tole jedhee egaa sanumaanii qalama keessa lafa keessa ne maganatti galtan qalama qofaa miti istuudiyoo OBN sanaa jechuun biiroon kan kooti kophaatti hin qaba waan ta'eef diroorii waan shelfii keessa kakkaawwatan kana nan qaqqaba sanduuqa filaa keessaan qaba filaan fudhannee filaa baay'een qaba yeroo sana mataa akka duretti kana filaa baay'een qaba achi keessaa hunda caalayyuu filaawwan koo sanatu garaana nyaata. Xalayaa tokko malee geggeessaa tokko malee akkasumatti xalaa nu kennaa inni kadhannee dadhabne. Sababni isaa iyyuu maali inni gaafanne. Kana nama siin jedhe tarii maaster pilaanii kana jedhee shakkii kooti dhugaa dubbachuudhaan malee haga amma ergasii illee namoota waan kana hoogganaa keenya dabalatee hoogganaa keenya yeroo sana turan dabalatee namoota hedduu gaafadheera. Jechuun sababuma isaa mee har'umallee baruun barbaadaadhe haga amma guyyaa irraatti. Achii baatanii immoo hin facaane bifa haaraa taatanii ijaaramtanii qabsoo kanaan dura eegalame sana immoo akka inni finiinsuu fi OBS bantan mee waa'ee sanarraa. Maal jedhanii maalirraa kaatee qamalee maalirraa kaatee boqqolloo irra buutee moo maalirraa kaatee akka jedhamu sana maybe deemsi miidiyaa koo achirratti waan dhaabatu natti fakkaatee ture. Maaliif miidiyaan dhuunfaa biyya kana keessa tokkoyyuu hin jiru. Biraafuuti wantoota gaazexaa matseetii kun iyyuu hin jiru. Akka ammaa kanas namni hin jiru. Miidiyaa mootummaa immoo takka galuu akka hin dandeenye beekna. Maaliif sababa siyaasaati. Kanaaf ogummaadhuma biraatii malee takka miidiyaan hin hundeeffama keessa hojjennaa yaadnes hin beeknu. Akka wanni kun uumameen an Finfinneen ture siin jedheera. Finfinnee irraa gara Adaamaa deemeen hiriyoota koo warra wajjin eegaa. Nu gugsan kana dhaqnee mari'anne. Hoteela Baqqalaa Mollaa jedhama Adaamaa teenyee mari'annee mee maalaa goonu akkas ta'ee waan garaagaraa irratti mari'annee yaadota hedduutu ka'e. Tokko miidiyaa EBS tu nu fuuldura jira miidiyaan biyya kana keessatti dhuunfaan EBS amma dubbiin garaagaraa irratti kaa'ame kana. Miidiyaa Burtukaan. Garaana nyaatu garuu. Namni Oromootti bu'ee hin barakatu. Rakkoo miidiyaa baay'ee waan hin beekuu fi akka tasaa
dogoggora namoota lama sadiitiin dogoggora si otoo baate itti yaadanis haa ta'u namoota lama sadiitiin wanni beeka akka gaaga'amu. Miidiyaan humna guddaa qaba dhugaadha. Maaliif Rwaandaa keessatti namoota sana hunda kan bichisiise waan xiqqoodha. Kanaaf dhaqnee mari'annee miidiyaa EBS nu fuuldura hundeeffamanii turanii isaanirraa yeroo qilleensa afaan Oromootiin daqiiqaa 30 fudhannaa gurmoofnee jennee lammaffaan immoo gaazexaa matseetii afaan Oromoo kun hin jiru waan akkasii kan afaan Oromootiin haa bannu jennee inni kaan immoo biizinesuma waan ta'e haa ta'u kaaffee wayii walitti haa banannu akkas jennee warri kaan immoo maaliif asuma kaaneetoo biyya ollaa keenya jiru kanatti hin baqannee ammoo CPJ'n kun dhaabbileen garaagaraa nuu iyyuu biyya sadaffaa deemnee qansiraa maaliif hin hojjenne hojii guyyaa kana maaliif hin hojjenne deemnee haasofne an warri miidiyaa kan si ajaa'ibu keessa walii galuu dadhabne harkaan sagaleetti kennine yaadadha. Margaan yeroo darbee ati dubbistee turte margaa fa'i miidiyaa hundeessinu malee miidiyaa hundeessinu malee kan dide ani immoo hin barbaannu hojii biizinesii waama taate haa hojjennu malee lammatuma miidiyaan nun baasuusi hin hojjennu. Harkaan mo'amnee gara miidiyaatti deemne jechuudha. Egaa OBS kana yeroo sana kana jennee maalaa goonu amma callisnee maallaqa waan akka hin qabnu mee dhaabbilee Oromoo kana tarii yoo waan akkas akkasiitii fedhii kan qabaatan ta'e wajjiniin haa hojjennu proposaalaa waan ta'e xalaa wayii barreessinee namoota haa dubbisnu karma danda'ame waan jedhu kaasne ayyaana cimdeessa nama jedhamuu fi Abdiisaa Fufaa nama jedhamu isaan lamaantu namoota garaagaraa dubbifamaniiru obbo Dinquu bira deeman. Masqal Filaaworii Finfinnee kana deemanii obbo Dinquu argatanii waan akkas akkasiin ani miidiyaa uummata kanaaf kana durayyuu hawwii isaanan qaba garuu biizinesii miidiyaa ani hin barbaadu. Haga waggaa tokko isin hin gargaara mindaamma OBN itti argataa jirtan kana waggaa tokkoof isin hin kaffala. Saatalaayitii isiniif hin kaffala. Waggaa tokkoon booda of dandeessanii qabattanii baatu nuun jedhan. Gaafa OBS jalqaba hundeessinu PLCdhaan hundeessine maqaa namoonni nu keessa yeroo sana yuunivarsiitii barsiisummaa argatanii gara biraa deddeeman jiru. Maqaa keenyaan PLC namoota OBN ari'amne kanaan maqaa keenya qofaan OBS'n isaa banne jechuudha. Waggaa tokko guunnee ammas of hin dandeenye haalli yeroo siyaasa yeroo sana jiru baay'ee ulfaataadha. Ispoonsara gaafachuudhaaf yaadadha. Baankiidhuma boodarra baankiin sun birrii miiliyoonaan ispoonsara hedduu nu gochaa ture hanga OBS qilleensa irraa buutti yeroo jalqabaa dhaqnee gaafannu maallaqaanii miti namni isiniin ilaalee beeksa nu birattaa fiduuti tola isinii dabarsina miidiyaa hin beekamne irratti hin dabarsinu toladha. Kana baay'ee rakkannee waggaa tokko keessatti beeksisanii hin arganne ammas obbo Dinquutti deebinee maaloo kun akkatti hin arganne akkas akkasinnaan saatalaayitii isiniif hin kaffala waggaa tokkoof dabalee mandaa keessan garuu danda'amu jedhanii ammas sanaan itti fufnee waggaa lammaffaa sanarraa qabnee ofuma dandeenye mindaa saatalaayitii jechuudha. Asumarraanis obbo Dinquu galata guddaa qabu. Sa'aatii sanatti nama abbaa qabeenyaa miti. Ijoolleen hiriyoota keenya OBN wajjin turre kan dhufanii too buna nu wajjin dhuguu sodaatan jiru. Maaf sodaataniin jennuun dhugaa isaaniitti sodaachuu qabu. Maaliif sa'aatii sanatti nu biratti mul'atan jechuun isaaniif yaaddoodha. Kanaaf namoonni hedduun kan nu baqatan jiru, kan maal jedhan jiru. Isaan immoo sadarkaa kana obbo Dinquun immoo sadarkaa qabeenya kana hunda too qabanii osoo hin sodaatiin nu sababa siyaasaatiif mootummaan akkasitti adamsee akkas godhe. Dhufanii ofitti nu qabanii akkas gochuun hin beekonni galata isaanii himnees hin finnu. Obbo Dinquu baay'ee nu galatooma horaa bulaa Waaqayyoon umurii keessan nuuf dheeressu. Anillee istiidiyoo keessan dhufeera jabana sana manichi mana obbo Dinquuti. Mana jireenya isaanii. Mana jireenya isaanii kennanii. Amma kanatti akkasiin hin facaane hamileen keessan akka hin cabne walitti isin qabee baatii tokkos taatu waggaa tokkos waggaa lamas isin gargaaru jechuun salphaa miti. Har'a gaafa laalamu salphaa fakkaata malee. Yeroodhuma sana keessa immoo erga isin gara miidiyaa dhuftanii immoo maaster pilaaniin kun baay'ee finiine. Chaalenjii akkamiitu isin mudate? Yoo waan kana gabaastanis dubbii ta'a. Yoo ustanis sagalee uummataa dabarsaa hin jirtan jedhama. Akkam ture? Akka duraan siin jedhe dhaabdee saanduuchii taane siin jedheera duraanii. Namni siin beeku keessumaa bakka siyaasni tasgabbii hin qabne keessatti hojii miidiyaa baay'ee ulfaataadha. Namni inni kaan waan sirraa eeguu qaba, mootummaan waan sirraa eeguu qaba.
Gariin immoo yookaan immoo ati nama gara garee kamiyyuu hin taane gidduu akka deemtullee kan barbaadu immoo jira. Waa hedduutu jira. Kana dandeessitee wal madaalchistee deemuun baay'ee ulfaata. Qormaata guddaadha. Maaliif hin jedhaa? Nu akkaataa jalqabne kana gaa sitti meera daddaaqaa maal jecha dhadhaabataan kan nuti itti ciccinee deemaa jirru gidduutti otoo deemnu bara 2016 akka faranjiitti maaster pilaanii kanaan wal qabatee wanni suni maaster pilaanii sanarraan kan wal qabatudha. Hojjechuudhaaf illee hojiidhaaf illee deemne bakka sana yaadadha. Qarootaan mana wajjiniin jirra bakka abbootiin gadaa itti eebbisan laaftoo tokkotu jirti Bishooftuu bakka sana qabanneerra. San booda dhagaa darbachuun eegalamee poolisoonni immoo gaazii imimmaanii kana darbachuu eegalanii dhagaan mucaa ogeessa gaazexeessaa keenya Seyduu Hussein Abdulqaadir jedhama. Inni mataa kana dha'anii baay'ee buruqee baay'ee dhiigi dhagaa daddarbatamu kanaani. Qaroo miilla isaatiin kopheen irra hin jiru maaltu irra hin jiru miilla isaatiin miillaan deemee Bishooftuu bakka hora bakka laaftoo sana hanga magaalaatti miillaan deeme. Al takka barrakkoonni waan baay'ee nama gooti. Ammasii ka'ee kaameraa sana bira illee miilla waan gahuutti hin fakkaatu. Natti gamaan boolaasaa dhaga'ee. Achi lafa horaa sanaatu Bishooftuu deeme magaalaa. Magaalaa miillaan. Miilla qullaa jechuudha. Miilla duwwaa akka babaa biqilaatti sin jechaa jira. Miilla duwwaa. Wanni sun maal nutti fidee mootummaan torban sana guyyaa 2-3 booda duraan intarneetii yoo cite waan akka kunoo piisfoonii maal jedhamu kanaan fayyadamna. Nuti immoo televezyiinoonni dhuunfaa miidiyaaleen dhuunfaa tamsaasuudhaaf saatalaayitiin tamsaasuudhaaf intarneetiidhaan kan tamsaasu. Laaptooppii haa ta'u kompiitara haa ta'u sanaan appilikeeshinii wal quunnamsiifnee tamsaasna malee sarvarii anteenaa mataa keenyaa hin qabnu akka miidiyaalee warra kaanii giraand isteeshinii waan hin qabnu. Sababa kanaatiif intarneetii kan duraanii normaal piisfoonii maal hojjetu siruma isaa haaduma isaa irraa buqqisan natti fakkaata siruma isaa dhaabate intarneetiin dhaabate taanaan immoo sirumtiyyuu tamsaasni hin jiru tamsaasni keenyachi dhaabatee yeroo baay'ee iyyannee maal jennee yeroo dheeraa ture egaa wanni kun amma hanga intarneetiin deebi'utti egaa gidduu sanatti hidhaanis tureera ijoollonni keenya hidhamanii Abdii Gadaafaa namoonni baay'een nu tatta'anii haalli siyaasaa yeroo sana gaa dhuma nutti bubbise maaliif hin beektaa abteenii isin biyya alaa teessanii karaa dandeessanii dhuma qabsooftu warra akka OMN isin qabsaa'u carraa guddaa qabu carraan isaan qabanii riisoorsii caalaa marga dubbachuu waan qabaniif achi baay'ee hojjetaa turanii. Nuti immoo biyya kana keessa jirra akkaataan itti dubbannus afaanis maaskii wannoo kanas godhannu garuu dubbachuu dubbannaa karaa naannawaatiin garuu wanti nuti hojjetaa tures waan salphaa miti. Kaameraa tokko lamaan konkolaataa tokkoon godinaalee Oromiyaa kana hunda amma duuba deebi'ee gaafa laalu akkamitti kana hunda waliin geenya akkamitti hojjennee jedha. Innati jijjiirra gaafa sana. Maallaqa arganneetii miti. Waa takka yookiin faayidaa takkaafii miti. Namni kun hanga dhaqee kophee miilla isaa jalatti hidhatutti deemee hojjetaa ture. Baay'ee hojjenne. Miidiyaalee mootummaa kaameraa 30-40 qabanii fi konkolaataa piikaappii fiildii 20-40 qaban caala kaameraa tokkoo fi kaameraa tokko lamaa fi konkolaataa tokkoon hojjetaa ture. Baay'ee waliin geenye. Dhaggeeffataa hedduus immoo daawwataa hedduus immoo qabna uummanni baay'ee nu ilaala baay'ee nu jaalataa. Gaafa nama keessummaa dhiyeessinu mataa isaa wanti nuti hojjennu hundi siyaasa. Garuu kallattumaan akka miidiyaalee warra kaanii mootummaan abaluu kun akkas kana hin jennu. Garuu akkuma wannoon sun kufu irratti hojjetaa turre. Hojjetaa turre egaa inni kun maaster pilaanii wajjin wal qabatee baay'ee wannoo guddaa ture si jechuudha. Hojii guddaa hojjettanii hojiin bara sana hojjettan salphaa miti. Otoo akka ammaa kana firiidamiidhaan hin gallakkifamatee waan baay'ee jira. Garuu hamma isin keessumatti iyyuu Oromoo walitti fiduu irratti hojii isin hojjettan hojii salphaa miti. Naannoo Walloo kana fa'aa keessa Matakkal fa'aa adeemtanii godinaalee Oromiyaa iddoo baay'ee adeemtanii hojjechaa turtanii. Bu'aa bayin waggaa 10 miti OBS. Waggaa 10 amma achi keessatti kan sii kaasuudhaaf sirba Haacaaluu Laalgalootoo jedhutu haaraa reefu gadhiifama. Miidiyaaleen mootummaa hundi Laalgalootoo kan jedhu
godina addaatiif sirbee irra keessa qabeeti harka wayaa jalaatiin agiboodhaan godina addaatiif sirbee godina addaa jechuun immoo yeroo sana maaster pilaanii waan wal qabatu jechuudha. Isaaf sirbedhaniiti miidiyaa mootummaatiin hin tamsa'u sirbi Haacaaluu laal galootoo dhufu. Nuti amma sirba sana hin tamsaasna. Uummanni qophuma isa kaaniyyuu miti. Takka dhiyeenya kana haasaa nutti buusaa kanan jedheef yeroo sana sirba takkittii kana nuti dabarsinuuf eessaa bilbilanii sirbuma kana nu affeeruu keessaniif jedhanii eessaa galata namni nuu galcha. Har'a waan guddaa tokko hojjettee akkatti galatan argattu. Maybe wanti miidiyaa hawaasaa fidee kana kan duraan tuttuqnes ta'uu danda'a. Achi abbaa taayitaa biroodkaastii kanatu hoogganaan keenya Birraa ture. Birraa kana waamani. Lubbuu isaanii Amaaruu Zaraayii jedhamu hoogganaan biroodkaastii yeroo lola Tigraay yeroo darbee keessatti du'anii. Sirba uummataa fi uummata walitti naquu fi siyaasa wannoo ta'uu qilleensa irra oolchaa jirtu sirba kamiin laal galootu. Achi laal galootu durba Oromoo bareedduu tokko Galaana jedhamtu akkasitti sirbi akkamitti siyaasa jettin nama wayiitu achi keessaa nama afaan Oromoo danda'u jira. Abaloo. Namicha isa gaafame Indeet Haacaaluu OBS Sirbi Haacaaluu yeroo darbeeti jechuun Amaariffaan dubbata gaa. Achii si baafnee siin jedhama dukkana keessaa si baafnee siin jedhama. Jalqaba siyaasuma sodaatama. OBS fi OMN mataasaa namni adda baasee rakkoon isin mudate maali? Waggootuma 5 kurnan kana keessa miidiyaa dhuunfaa televezyiinii afaan Oromoo qabaannaayi kan jedhu. Namni tokko yeroo lubbuun jiru har'a lubbuun jira miidiyaa feesbuukii haa jennu hordoftoota 1,000 qabaate namni sun har'a lubbuun darbeera jedhamee yoo dubbatame boru ganama 3,000 4,000 ta'a.